Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jirjalatti argamtan baga ayyaana bara haarawaa bara 2007 ittiin isin ga'e isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaasumaan koottaa buna dhugaa haannan buna danfisaa jirti teessee too isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka sagantaan keenya baay'eedha ganaa jechuudha kana jalqabaadha. Jalqaba buna haannan kuufturratti jechuudha kanan waraabee ittuma fufaa turtinuma faana godhaayii haanna guddadhu eebbifamii waggaa waggaadha si haa ga'u qaammeen dhuftee qubni si buqqistee haa darbitu siin jedha. Egaa kaakunooti guyyaa har'aa bara haarawaa sababeeffachuudhaan yookaan fulbaana guyyaa tokko sababeeffachuudhaan haala kanaa walitti qabamnee too jirraa. Irra deebiidhaan baga geessanii baga walumaan geenye barri kun kan badhaadhummaa kan bilisummaa kan nageenyaa kan boqonnaa nuuf haa ta'uun jedha. Egaa kaa'uudhaan dursee baay'een dubbatin kara kabajamoo abbaa manaa ittanis hin dabarsa. Egaa inni nagaa sin gaafatee waan dubbachuu barbaadu dubbata achiin booda haannan jidduu keenya jirti isin jechuun jaaladha. Egaa baga geessan jedhu. Egaa baga geessanii bara haaraa bara 2017 hunduma keenya baga waaqayyotti nu ga'e jecha. Egaa har'aa bara haaraa sabeeffannee qopheeffannee jirra. Koottaa nyaannaa hin dhumna isiniin jenna. Egaa waan argaa jirtan hundumtuu jira. Daabboon jira, kennattoon jira, booqaa birraas kun qabannee kan jirra baay'ee das nama jedha, baay'ee nama hawwisiisa. Egaa waaqayyotti nu ga'eera. Kana jechuun barbaada egaa kanaaf aannan nagaa sin gaafatti. Baga bara haaraa itti singee bara 2017 Amiin baga walumaan geenye. Egaa kaafataan ufaana jedhaa qophii kanaa haga dhumaatitti dhaggeeffadha isiniin jechuu jaalanna itti bohaaraa warri kara biyyaatti illee garuu barbaaddanii nagaadhaan waggaa baranaa maatii keessa wajjin nama dabarsu sinaa taasisu. Isiniin jechuun jaaladhaa hedduu tokko isin jaalannaa hedduu tokko isin kabajnaa bakka jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u boqonnaa waaw daakuna katiyaa. Innaa koottaa fandashaan illee hin jiraa isiniin jechuun jaaladhaa warroonni jaalattan hawwii warri qabdan akka kiyya baroota dheeraa yooma maatii koo wajjin ayyaana dabarsa warri jettan ittiin isin haa ga'u isiniin jechuun jaaladhaa. Kanaada hedduu sin yaada biraa qabdu? Yaada biraa yaada ni eebbisaa ijoollee shamarran keenya dhugaa bakka ofirraan inni beeka waan ta'eef yeroo ayyaanaa kan miidiyuma eebba qabu tuttuqa. Anis bara tokko akkanatti nan dabarsaa maatii kiyya wajjin dhugaa hin nyaanne hin dhugna malee biyya ormaa keessatti dhugaa dubbachuun yaanni keenyaas abduun keenyaas yoo mana illee akkatti dabarsa yoo mana illee maatii koo wajjin egaa waaqayyoo bara isaanii eebbisee gara maatii isaaniitti fidee isaanii akka dabarsan isaaniif hawwina. Egaa hawwiin keenya immoo numa sinii ta'a jedhama. Numa sinii ta'a warri abdattan akkuma abdattanitti sinii ta'a dhugaa dubbachuuf keessattuyyuu abdiin shamarran keenya biyyoota ormaa keessatti qaban. Galeetan buqadha jechuun meeshaalee adda addaa dhugaa mana ofiitti osoo hin galin hin dura boruu anis hoggaan galee akka hin rakkanne akkanatti godhachuun qaba jedhanii dadhabanii filatanii hojjisiifatan. Kanaafillee dhugaa baratti aantu hoggaa baranaa fulbaana tokko meeshaa keessanii ijoollee keessan abbaa manaa keessa wajjin warra dabarsu sinaa taasisu. Kana hoo jedhu ijoollee meeshaa hojjisiifatte bicha osoo hin ta'in addunyaa guuturra warri maatii keessan biyya keessatti dhiistaniitu gallee yoomuma kana argina jettan hunda keessaniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladhaa. Barri kun bara gaarii, bara gammachuu, bara boqonnaa isiniif haa ta'u hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajna isiniin jennaa. Egaa nyaannis qophaa'eetoo jira hundi isaayyuu wanti hafe tokko homtuu iyyuu hin jiru isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa kootta itti bohaara haga rabbiin nagaadhaan immoo kana biyya keessanii yookaan mana keessanitti isin galchuu isiniin jedha. Kana fakkaataa tokko bichaa nyaata. Kanaadhaan isiniin jedha baay'ee si jaalanna. Baay'ee si jaalanna koottaa nyaanna isiniin jenna. Koottaa nyaanna. Maal godha garuu? Maal godha garuu qilleensarra ta'e. Kanaadha
Bakka amma immoo viidiyoo itti aanu nagaa walitti deebinutti nagaan nutaa baay'ee baddisiin jechaa jirtu keessatti ijoolleen haaluma hojii na fudhatee bade malee hin banne jiraani waan akkuma ayyaanaattis ta'u darbee sitti mul'anna egaa ka dhiirri mana hin taa'u hojii fiigaa waan ta'eef egaa akkamitti qabamnes